Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota horaatu kun chaanaalii keessan horaatu yeroo hunda qophiilee bashannansiisoo bohaarsoo qabatee isiniif dhiyaatudha. Horaatube like share subscribe akka gootan gamanumaan isin affeerra. Qabiyyee qophii keenya keessaa tokko kan ta'e bakkeewwan hawwata Oromiyaan qabdu daawwachiisu kan ta'e tokko. Kanaafuu guyyaa har'aa gara godina Baalee Bahaa imaluudhaan seenaa dirree Sheek Huseenii fi bakka itti argama isaa haala jiru hunda isin daawwachiisna. Kanaafuu dirree Sheek Huseen godina Baalee Bahaa na gololchaatti imaluudhaan isin daawwachiifna. Isin Horaatube irraa akka ija keessaniin kaafne isiniin jenna. Horaatube subscribe like share akka gootan gamanumaan isin affeerra. Amma walumaan gara dirree Sheek Huseenitti. Tolo ya barahu sirna ke sani jada sirli ke yalala shailillah ya barahu gartolo ya barahu lava firlah lil zanmalalo laftu manamba shailillah ya barahu turek ya barahu gartolo ya barahu sirna ke sani jada sirli ke yalala shailillah ya barahu gartolo ya barahu lava firlah lil zanmalalo laftu manamba dalga hisani dalga hamiti aga hijate sanima lucky jare 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 shailillah ya barahu gartolo isana dola galangalindu kayato isana naji galla workin dangalate maka ke sani gari maka mis bagata shailillah ya barahu gartolo ya barahu din kure ya barahu aina ga ya barahu
rabbi keessani jedha asitti nu laala. Rabbi keessani jedha karaan kuutinaa narra'ee gaaf duraan nabaaftanii akkana jedhine badi ijaan fuudhinaa narraa takka mana laaltanii lakkahee numooytan isin naan garmaamtanii sheelillaa yabaara'ee hundee ya baharo sirna keessanii jedha asitti nu laala. Isin